Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Barnoota AdSense takka isinii fudhadhee dhufeen jira. YouTube nama kamuu gaafa $70 guuttattan gara AdSense itti dabarsa. Amma garuu yoo feetan namoonni 70tti nuun kaffalin 500 nuufa godhu jettan 500 itti naafa kaffalu jettanii guuttachuu dandeessu. Haala kamiin itti guuttachuu dandeenya? AdSense keessatti kaffaltii keenya kabaatii baatiin silaa $70 irraa fudhannu akka inni gaafa 500 gahe bakka tokkotti walitti qabee guddisee nuuf kaffalu gochuu dandeenya. Sararri kun kan silaa 70 guutu akka inni 500 gaafa nu guuttanne sararri kun guutee gara akkaawuntiitti nu dabarsu gochuu dandeenya. Akka maallaqni AdSense keessatti walitti nuuf qabamu jechuudha. Kaffaltiin sun kan silaa baatiidhaan 70 akkaawuntiitti darbu yeroo 500 gahe akka inni gara AdSense itti darbu. AdSense Chrome irraa yeroo fayyadamtanu yeroo baay'ee adsense.com jedhaati irra seena. Namoonni 70 naan kaffalini gara 500 tti gara $300 ol guuttachuu barbaada jettan AdSense keessan irra seentanii AdSense irra erga home irra seentanii booda sarara sadan kana tuquudhaan gara paymentii deemtanii paymentii keessaa jijjiirrachuu dandeessu. Gariin ka biyya alaa jirtan faa gaafan galeen fudhadha yoo feetan fudhachuu yoo feetan paymentii irra seentu paymentii irra erga seentu tuqxanii booda ammallee sarara sadan tuquun xiqqoo gadi deemtanii haala kamiin akka guuttachuu dandeessan salphaatti daqiiqaa xiqqoo keessatti isinitti agarsiisa. Sararri kun sarara gaafa $70 baatiidhaan yoo guuttanne nuuf kaffala. Akka biyya kiyyaatti yoo 1000 guute kan inni gara akkaawuntiitti dabarsu. Sana yoo barbaade 10,000 godhachuu danda'a jechuudha. Manage settingiin kun jala isaa jira. Manage settingii kanarra tuqanne keessa seenna. Erga paymentii irra seenne booda manage tuqanne gara paymentii seenne haala kamiin akka itti guunnu waliin haa ilaallu. Erga achi seenne booda payment schedule jedhee bakka kana jira. Paid monthly kiyya 1000 keessan garuu $70 yookaan €70 jiraata. Mallattoo qalamaa fuula dura isaa irra jiru fayyadamna. Payment schedule ka jedhu gara gubbaatti argattu. Payment schedule kanarra tuqannee haala kamiin akka sirreessinu mallattoo qalamaa kana jira. Mallattoo qalamaa kanarra tuqa. Yeroon achirra tuqee bakkan itti lakkoofsa sana jijjiiruu naaf fidaa jechuudha. Mallattoo qalamaa yeroon tuqee kiyya 1000 takka raandii 1000 jedha maallaqa biyyan jiruutiin. Isin garuu ka 70 irra ture yoo feetan 500 irra kaawwattu yoo feetan 200 irra 300 irra kaawwattu. Ka 70 sun akka inni guddatee bakka tokkotti gara bank akkaawuntii keessaniitti gad dabarfatu jechuudha. Lakkoofsa feetan erga irratti barreessitanii kaatanii yoo fakkeenyaaf 500 jettanii irratti barreessitan sanaan booda savein jala isaa jira save gootu jechuudha. Haala kanaan 70 irraa gara 500 tti ol guddifachuu dandeessu. Walitti naaqabee bakka tokkotti naafa kaffalu jechuudhaaf. Yoo feetan 200 yoo feetan 300 yoo feetan 500 guuttattanii save godhattu sanaan booda sararri duraan 70 tti guutu 500 tti guutu eegalaa jechuudha. Save gootanii yeroo duuba deebitan sararri kun 500 isinirra barbaada. Tarii baatii 2tti baatii 3tti guuttattanii kaffaltii sana ol guddifachuu dandeessu. Akka inni sararri kun dafee hin guunne $500 lakkaa'u YouTubein keessan sanaan booda gara bank akkaawuntii keessanitti isinii dabarsu gochuu dandeessu haala salphaa ta'een. Sanaaf immoo viidiyoo babbareechitanii hojjechuu qabdu. Namoonni suuta jedheen fudhadha jettan haala kanaan sirreeffachuu dandeessu. Playlistii kiyya jalaas barnoota AdSense bal'inaan sirriitti argachuu dandeessu. Barnoota AdSense jedhee jala jira. Achi jala ilaala irraa baradhaan isiniin jedha. Barnoonni keenya kana fakkaata. Haga barnoota ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.